Gaaffii magabaabaan si gaafadhaa. Jawaari rakkoo uummata Oromoo dubbataa jira dhimma kan akkamittiin ilaalta? Kun waan gaarii akkasii mariin akka kana malee. Ayyee in deeggartaa Jawaariin waan inni gochaa jiru? In deeggaru. Ayyee waan inni baay'ee galatoomii waan Jawaar gochaa jiru waan gaariidha garuu waan gaarii hin deeggaruu jette fayyaa ta'e. Gaaffii lammaffaan siif qabaa. Na dhagaa jirta jedheetii yaada. Waan Jawaar barreessaa jiru jala buuteetu deebii laattaa fi feesbuuk irratti. Eenyu bakka buuteeti yeroo deebii laattu? Aniif Jawaar daayirektara ta'ee ani itti aanaa ta'ee OMN hin gaggeessaa turre beektu. Ani kan hin qabsaa'ee fi koozii Oromootiif malee koozii nama dhuunfaa tokkoo miti. Leencoo wajjin hojjedheera Abaaboo keessatti. Daawud wajjin hojjedheera Abaaboo keessatti. Miseensa ani hanga irratti dhaaba paartii kam keessattuu miseensa ta'e Abaaboo malee kan biraan qabu. Garuu innaan qabsaa'u akkuma Leencoo Baatii jedhe an koozii Oromoof hin qabsaa'e malee nama dhuunfaa achi ol baasuu gadi buusuu maalii miti. Kanuma. Gaaffiin kiyya garuu Jawaariif yeroo deebii laattu eenyuun bakka buuteetiin siin jedhu? Akka Dammaqaatti akka Jawaaritti waliin hojjennetti akka hooggana OMN'tti deebii kenna. Yeroo sanaatti. Okay. Jawaar bara 2018 deebii laattaa jechuudha sanni bara hooggana OMN ture. Jawaar irraa miti. Yeroo sanarraa kaasee anii fi inni waliin turre waan ta'eef anaa fi Jawaar caala namni wal beeku hin jiru. Ayyee galatoomii gaaffiin kiyya taanu ati amma miseensa paartii kamiiti? Paartii kamiyyuu miti. Lammummaa ammallee lammummaan deebifnee lammummaan kiyya kan biyya alaati. Okay, lammii biyya alaati. Haalli biyya keenya keessa Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaatama? Akka Oromootti. Haala biyya sanaan jedhu Oromoon maal fakkaata tun taane haalli biyya sana keessa jiru maal fakkaata? Haalli biyya kana keessa jiru haala gaani. Oromootaan ga'u. Afrika afachu. Wanna kan eenyu qabdii jedhu Gaaddisaa baratti gaaffii gaarii kaasaa jira. Gaaddisaa dhaabee. Kun eenyu Afrikaa gaafat kun eenyu isaan jedhii bara kamii jedhiin kun eenyudha jedhiin. Inni kun ofii kee iskiriinii guddaarra godhi roobale. Okay. Gaaddisaa kun waan qabu. Suuraa. Kino. Ela. Okay. Namni gidduu jiru sun eenyu Dammaqa? Jaamboo Jootee Roobalee yookaan Gaaddisaa akka Dammaqeen jedhutti. Gaaddisaa maqaan isaa bara. Haa ta'us rakkoon maqaa Oromoodha laachuu. Inni rakkoo miti. Dammaqaan inni shamizii burree kaawwate. Okay. Namni mataan muduu Dammaqaa Nagaasan akka sirriitti wal beeku. Maaliif suurri jechuun ela. Agay. Dammaqsi miti suurri sun si ta'uu amanteetta. Amaneera. Kan biraa kan si dabalu. Haala Itoophiyaan keessa jirtuut si gaafadhean garuu gaaffiin kiyya tokko. Ati gaaffii sirrii gaafachaa jirta. Ayyee deebis rakkoon hin jiru. Roobanee illee maal sirrii gaafate? Mariinis akka kana kan ta'uu qabu. Namni ofumatti haasa'uutu hin taane namarraas waa dhaga'ee waa hubatee waa deebisuudhaami.
Kanaaf si gaafanne bariyyoo nu deebiste kallattiin. Qabsaa Oromooti ati Dammaqa sin gaafadhanis. An Oromoon sumuni naa kaffalee yookaan naa qabsaa'e jedhee miti. Gaafan baambaasiit miseensa baa'oo ta'ee qabsaa'aa ture. Gaafan gammoojjii Eertiraa deemu, gaafan gammoojjii Sudaan deemu Oromoon maree miti. Oromoof hin qabsaa'e. Suurri immoo Daawud wajjiniin 60 qaba. Hooggantoota Oromoo ajandaa gara sanatti gara suuraatti hin deebiin kasanuu hin ta'e fixanneerraa barii Dammaqa. Ana jettee roobaleen illee si ta'uu qofa gaafate malee kanaan dura yoo fa'i wajjin kaate siin hin jenne waan ta'eef amma haala Itoophiyaan keessa jirtu si gaafanne kan namaaf dubbachuu sodaatte. Haalli Itoophiyaan keessa jirtu ammatti dhagaarra. Ammatti Oromoof Oromiyaaf wanti malu nu harka galee jira. Oromoo harka galee jira. Isa kana hubachuu dhiisuun abbaan akkatti hubatutti jira. Ati qaama sana keessaa tokko. Nan deeggaraa malee. Ati lammii biyya alaa taatee akkamitti hiree uummata keenyaa murteessuudhaaf. Deeggaraadhaan. Waan kanatti gaafatamummaa fudhatte. An deeggaraadha. Ani qaama waan kanaatii jettee deeggaraatti deebitee amma tole. Ela koozii Oromoo kana deeggaraan jira. Kooziin mee wanta gaarii waggaa ja'an kana keessatti hojjettan diinagdee irratti, dippiloomaasii irratti, nageenya irratti, barnoota irratti. Hanqinoota hedduu jira. Kan tokko lama nuu kaa'e. Waan gaarii hojjettan hanqina hedduu hin taane waan gaarii hojjettan. Kan isaan hojjetan jedhi malee ani keessa hin jiru beeki. An deeggaraa dhise. Keessa hin jiru jechaa jirta bari. Okay, isaan immoo maal hojjetan nurka galeeraa jette nuu yeroo jettu keessa jirta. Okay, keessa hin jiru jette. Kabiraa goote amma immoo isaaniin iyyuu. Wanta gaarii isaan hojjetanii waan amma jedhe irratti diinagdee irratti nageenya irratti dippiloomaasii biyya keessaaf alaa irratti waan hojjetamee nuuf himi. Gaaffii gaariidha. Nu tokkoffaa irratti akka Oromootti waggaa 150 booda aangoo Oromoon Itoophiyaa bulchuu keessatti exercise godhaa jiru yeroo jalqabaatiif. Itoophiyaa kana kaleessa Oromootu ijaaree jechaa jirra. Oromoonni ijaareera garuu naareeshii dubbii kee dammaan qabee ture laa. Waan waggaa jaansi gaafadhee waan waggaa 150 achi deebitee dubbii keetu warra kutaa bari tokkoffaa Oromoon kan inni biyya bulchuu calqabee reefuudhaa jetta. Achi deebitee immoo kanaan durayyuu Oromootu biyya kana ijaaree jetta. Amma waan waldhaa kana haasa'uu dhiisiiti waan waggaa jaasii nu himi waan waggaa 150 seenaa waliin barannee waliin dubbifnee kitaaba isaatu jira. Seenaa sin gaafanne amma waan paartii ati deeggaraa jirtu kun waggaa ja'a keessatti haadha Oromoof, abbaa Oromoof, barataa Oromoof, barsiisaa Oromoof gaaffii Oromoon irratti wareegame kanat as maraa dhaqeen irratti qabsaa'aa ture jettu. Yoo dhuguma onnee keetiif Oromoof onnee irraa Oromoof qabsaa'aa turte ta'e garaa kee miti saba kee biyya keef qabsaa'aa turte yoo ta'e wanta gaarii waggaa ja'a keessatti gama dippiloomaasiin diinagdeen gaaffii Oromoon qabu irrattis nageenya irrattis wanta gaarii ta'e nuu deebisii jenne waan waggaa 150 achi hin deemin. Gaarii. Asumarratti itti dabaltee namni miyuutiin kaasu jeequmsa uumtu bilaa'u dhiifama kanayyuu deebisuu hin dandeenye itti fufii Afrika. Kanuma nuu deebisii namni biraan mutii sirratti kaasaa hin jiru
miliqanii ba'uufis waa tokkoof carraan hin jiru waan ta'eef kanuma nu deebisi. Kun gabaabaa. Baay'ee gabaabaa. Ituu rakkoon waggaa 150 turre ta'e kaleessa abaa'uu keessatti hin qabsoofne. Kan qabsoofneef rakkoo tuulame sana hiikuudha. Rakkoo sana hiikuuf immoo karaa hedduu yaallee amma asirra geenyeerra. Furtuun mootummaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kun nu harka galeera. Isuma kana waan hir'atetti guutaa waan barbaadnus immoo fedhii keenyaan gaafachaa har'a baankiinis taankiinis Oromoo harka galee jira. Oromoon harka hin gallee jechaa jira. Gaaffiin kiyya si galee waan waggaa 6 keessatti gootana si gaafadhe waa'ee furtuu waa'ee qulfii waa'ee danqaraa waa'ee taankii waa'ee baankii dhiisi. Isuma isatti dhufaa jira. Waggaa 6 keessatti intarestiin akka nama dhuunfaatti hundumtuu anatu mataa ta'uu qabaa, anatu mataa ta'uu qabaa. Isuma gandummaa walqoonnu kanatu rakkoo ta'een alatti akka koozii Oromootti furamee jira. Bilisoomneerra. Kana riimaarki godhe. Isaaf immoo akkamitti itti guunnaan waliin marii barbaachisa. Waggaa 6 waan si gaafadhe hundarratti. Baagiraawundii gaafachuun barbaachisaadha.